Ijoolleen hedduun gaafii akkasiin gaafatamuu naata bamana qabdamuu hin qabdu jettanii ijoolleen gaafii akkasii nagaafatan hedduu keessantu jira karaa keessatiin dhuftanii karaa koomentiitiin dhuftanii hedduun keessan nagaafatanii jirtanii asumaan imootuyyuu namoonni meeshaalee garaagaraa bitachuu barbaadan akkasuma ramadaanis kalaa'ee jira waan ta'eef qophii ramadaanaatiif maatii keessan sapiraayis gochuu maal jechuun namoonni barbaadanii lakkoofsa keenya asirraa fuudhaan dubbisaa isiniin jedha meeshaaleen amma yeroo ammaa kanatti baay'ee dabalaa jira waan ta'eef saamaadhaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isiniin jecha anillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Isiniin jedha viidiyoo keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wanti isiniin jechuu barbaadu kanuma inshallah namoonni gaafii akkasiisan nagaafattani hedduun keessan akkasii dhiifama rijistar kabajamtoota dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Kuni gaafii baay'ee bareedaadha gaafii baay'ee nama das jedhu ijoolleen tokko tokko biyya keessa erga biyya galteellee maaliif biyya nu agarsiisanii biyya keessallee nu agarsiisi warroonni jettanillee ni jirtanii inshallah isin agarsiisa waan hundumaayyuu gara baadiyyaatti hin deemne inshallah gaafa gara baadiyyaatti deeme isin agarsiisa gaafiin keessan immoo warroonni nagaafattan amma namoonni tokko tokko hin jiranii wanni hundu suutuma suuta keessa malee takkaani miti takkaa wanni hundi bidiqqas hin jedhamu suuta keessa garuu waa hundu suutuma suuta keessa jedheetumaan haaluma saniifi gaaficha kana jechuudha walitti qabaadhaan isinii deebisa. Waan maaliif waan gaafii hedduu ta'eef karaa keessatti gaafii hedduu ijoolleen lakkoofsa fudhatanii nagaafatanii jiranii kana bakka tokkotti isinii deebisa. Yoo jiraatillee hin jiraannellee walumatti qabee isinii deebisa jedha yaada. Isin jechuu barbaada maaliif waan tokko nama gaafachuun kabaja namaatiif kuni waan kabaja namaatiif nama gaafata baay'ee takka galatooma. Warri keessan dhuftanillee akkasuma baay'ee takka galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya asirratti inni dabalata gaaficha kana bakka tokkotti walitti qabee waan jiru hundumaa waa'ee gaafii akkasii isin deebisa jedhee yaada bakka tokkotti isin deebisa waa jiru hundumaa isinitti jechuu barbaade tiniini inni dabalataa immoo akkaataa waa'ee ijoolleen waa'ee meeshaa bittaa keessatti warroonni gaafatan haalli biyya keessaa akkam jira akkamitti jira maaltu jira ka jedhu kana mootu isinitti himan jechuudha. Ijoolleen hedduun keessan waa'ee galiisallee ka dubbatan jirtanii jechuudha. Walumaa galatti wanti isiniin jechuun barbaadu biyyi keessi miidiyaa irratti argaa jirtan wantoota jiran garuu ni ulfaata waa'ee biyyaa dubbatan dhibbatti ni ulfaata. Otoo akka yaada kiyyaa kunis akkasiitiin jechuu barbaada maaliif warwaasan gaafatan jechuu dursa waa'ee meeshaa teessanii darba jechuudha. Meeshaalee yeroo ammaa kanatti baay'ee jechuudha dabalaa deema. Meeshaa kaleessa argite hara arguu hin dandeenye akka kalee bitti fakkeenya warra waan tokko bitti boru akkasitti deemtee arguu hin dandeenye. Lammaffaa wanti hundinuu immoo dabalaa deema jechuudha. Guyyumarraa jechuudha. Zayitiin dabalaa deema bunni dabalaa deema wantoonni biyya keessatti isin gaafatan hundumtuu dabalaa deema. Ishii gara meeshaatti yoo dhufne meeshaa mana keessatti yoo dhufne akka biffee akka qomsaaxinii akka maxxanee yoo jenniin kunnimaa haa ta'u amma tokko namoonni amma qaqqabate namoonni odoo birraa nama yeroo birraadha yoo beektan sargii jira waan ta'eef meeshaa bittaan hin ulfaata yeroo ganna isin kadhachaa ture jechuudha. Ganni waa'ee kana isinitti himaan ture jechuudha. Kana gochuuf immoo meeshaalee kana bituuf immoo isin ammallee qaqqabachuu qabdan akka barana bara dhufu argachuu hin dandeettu. Akka barana argatte bara dhuftullee argachuu hin dandeettu. Waa hundumtuu jijjiiramatu hedduutu jira jedduu kana isin jechuu barbaada.
kanatti haasudha kana fakkaatti isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya kun immoo waan xiqqaa isinitti fakkaateen waan guddaadha itti haasudha waa'ee isin yeroo biyya galan haalli biyya akkam maal jettan immoo tuyyu ijoollee keenya tokkoffaa maal gochuu qabdan biyya keenya hin galawoo jettanillee biyya keetiitti hin galin namni isiniin jedhu biyya keeti garuu immoo jechuudha biyya kanatti ulaagaalee hunda guuttachuun dirqama ulaagaalee hundi tokkoffaa jireenya mataa keetii biiroo fayyaa siqeen ambiiroo qabaatudha ambiiroo viillaa ijaara jettee yaadde lafa seera qabaatudha namoonni hin galla jettan ani ramadaana dhufu wadan maal dhufu odoon taanetti waan kana beekuu qabdan isinii galee kanaaf galuuf odoon taane hojii keetii xiyyeeffadhu hojii kee hojjetadhu waan seera qabu tokko bitadhu akkasitti gali malee ol kaatee galtee heeyyamaan galtee hojjettee immoo dansaadha maaliif galtee haala qilleensa biyyaa raartee deebite ijoolleen irraa guddinni warri umrii isaanii biyya ambaa keessatti fedhan warri jireenya biyya kanaa hin argine jireenya biyya kanaa immoo nama argeetu caala nama akkamitti jireenya biyya kanaa jiraata maaltu biyya keessa jireenya dhufee laalee deebi'e nama amana dhufee laalee deebiin immoo nama amanuu dandeessu gonkumaayyuu ni ulfaata dhibbaan dhibbatti kana isin jechuu barbaadu warroonni waa'ee kana inshallah viidiyoo irratti isin hojjedha maaliif qaamsu waa'ee meeshatiif waa'ee kana kaasee xiqqoo viidiyoo isin hojjedha jedhe malee haasaa baay'eetu jira haasaa baay'eetu haasa'ama jechuu haala biyya kana keessa olaalle haalli nageenya biyyallee akka beekamu ni ulfaata tokkoffaa ani ofii kootumaan galuuf hin muddamini waa godhachuuf waa walitti qabachuuf waa kaayachuuf maddamee galiinsaaf hin muddamini galiinsi dhiibbaa qaba ammatti yeroo ammaa kanatti yeroo ammaa kun immoo bobayaadha akka ibiddaatti bobayaadha yeroo kana immoo eeggachuuf ati dirqama obsuu qabda isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya yoo obsite waan rageettoon obsin immoo waan rageettoon jirtu kana isin jechuu barbaada waan biraa hin hafne yoo garuu waa'ee jira ammaaf haasaa agasitti xiqqoommi jaatu jechuuf hin ulfaata sagalee nama dabarsaa jira waan ta'eef dhiifama inshallah viidiyoo itti aanutti warroonni gaafii barbaadan na gaafachuu barbaadan koomentii jalatti na barreessaa yookiin lakkoofsa kiyyaan na dubbisaa sanan jechuu barbaada akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani wanni isin jedhu jajjabaadha maaliif yoo jabaatan malee wayitti simbaan yoo jabaatte malee waa irraan geettu yoo walitti qabte yoo guduunfatte malee jechuudha kanaaf viidiyoo keessuma irratti dhaaba assalaamu alaykum warahmatullaahi